Gara karaatti bahaa daandiin inni durii karaan inni ba'eessi sun amma eessa jira jedhaatii abbootii gaafadhaa. Macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16. Hinqabnoota sayyoo amantaa ra'oo teewaadoon dhugaadhaa hundumaa dhaga'oo amantaa ganamaa kan wareegamtoota gonkumaa hin gannu nuti dandii abboota. Hinqabnoota sayyoo amantaa ra'oo teewaadoon dhugaadhaa hundumaa dhaga'oo amantaa ganamaa kan wareegamtoota gonkumaa hin gannu nuti dandii abboota. Obboondoo qarshiif jedhee amantaa gurguree jireenya lafarraaf amantaa jijjiiree dandiinaaf hin taane gonkumaa hin deemu amantaan tokkumaa taataan jijjiiramu. Hinqabnoota sayyoo amantaa ra'oo teewaadoon dhugaadhaa hundumaa dhaga'oo amantaa ganamaa kan wareegamtoota gonkumaa hin gannu nuti dandii abboota. Kanneen akka deemaas karaarraa tafanii karaa ishee dhugarraa hedduun kan makanii bareedina addunyaa qalbii keen booji'ee lubbuu kan keerratti foon keen hangeessine. Hinqabnoota sayyoo amantaa ra'oo teewaadoon dhugaadhaa hundumaa dhaga'oo amantaa ganamaa kan wareegamtoota gonkumaa hin gannu nuti dandii abboota. Raajichi Ermiyaas kan inni barreesse abboota gaafadhaa daandii duraa jedhee hundumaas gaafadhee kan biraan annabee dinnoo fi gungumee sobaas kan lallabee. Hinqabnoota sayyoo amantaa ra'oo teewaadoon dhugaadhaa hundumaa dhaga'oo amantaa ganamaa kan wareegamtoota gonkumaa hin gannu nuti dandii abboota. Paawulos barreessee Efesoon irratti boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti amantiin tokkumaa hin jiru kan biraa namnis maaf gowwoome amantaa jijjiira. Hinqabnoota sayyoo amantaa ra'oo teewaadoon dhugaadhaa hundumaa dhaga'oo amantaa ganamaa kan wareegamtoota gonkumaa hin gannu nuti dandii abboota. Qabanneetoo jirraa nuti dandii abboota isarraa kan laalee abiddaan gubatta ni haaromsa malee yoomiyyuu naara'oo teewaadoon dhugaadhaa hundumaa dhaga'oo. Hinqabnoota sayyoo amantaa ra'oo teewaadoon dhugaadhaa hundumaa dhaga'oo amantaa ganamaa kan wareegamtoota gonkumaa hin gannu nuti dandii
abboota hin qabnoota sayyoo amantaa ra'oo tewaayidoon dhugaadha hundumaa dhaga'oo amantaa ganamaa kan wareegamtoota gonkumaa hin gannu nuti daandii abboota.